kabajamtuu daawwattoota keenya kam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana laayik share sabskiraayib godhaa isin jenna. Sagantaan har'aan tana qabanii isin dhiyaanne sagantaa gabaabduu gaafii waa xiqqoo takka ta'u wal gaafan. Dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa kana irratti walii deemu jirtu namoota TikTok irratti fi Facebook irratti khabarreessanii jira. TikTok irratti bira gartee haasa'uu jira. Wanni deemu jirtu maqaan Harargee kun nuuf hin taane maqaa kanaatu rakkoo hedduu nu saaxilee maqaa kanaatu tokkummaa nu dhorkee maqaa kanaatu misooma nu dhorkee maqaa kanaatu uummata keenya qeerraa buqaasu jira. Maqaa kanaatu jiruuf jireenya uummata keenyaa gadadoo godhee maqaa kanaanii uummanni keenya gama hundaan rakkachuuf jira. Maqaa kana jijjiirachuu qabnaa jedhanii qabsoo warra eegalan tokko jira. Qabsoo saniin godinni Harargee lixaa gama gartee godina Carcaleetti kan jijjiiramuuf qabsoon godhamtee deemu jirti. Piroofeesarri jira caffee Oromiyaatti galchanii gartee mana marii bulchiinsaa naannoo Oromiyaatiif galchanii akka ilaalamu maal jedhanii adeemsanii jiranii. Akkasumatti gartee Harargee baatisa kan jijjiiramtuuf sochiirra jiranii gosaan jaalamuun ni jirti. Tana keessaa maqaa Harargee kanaan miidhamnee jedhanii deemuun tun dhugumaan jechuudha. Dhugumaan rakkoon uummata Harargee kun rakkoon misoomaa jirtu, rakkoo karaa dhabuudha, rakkoo mana barumsaa dhabuudha, rakkoo bishaan dhugaatii dhabuudha, rakkoo hojii dhabdummaadha kan dargaggoota keenya, rakkoo warshaa tokko dhabuudha, rakkoo gibira humnaan guuruudha, rakkoo bu'uuraalee misoomaa dhabamuu tana immoo rakkoon teenya guddoon dhugumaanii rakkoon teenya maqaa Harargee jedhamuun yaamamuu taate. Gaafii takkitti naan isin gaafachuu barbaada jechuudha. Dhugumaan rakkoon teenya maqaa Harargee jedhamu kanarraa maddite rakkoon teenya. Yoo rakkoon teenya maqaa Harargee kanarraa maddite maqaa Harargee kana guyyu jijjiirrannee otomaatikaalii rakkoon teenya furamte jechuudha. Hayyee. Ammaan tana godina Harargee lixaa kana Carcalee yoo jiran otomaatikaalii uummanni bookee bishaan hirkata. Kallattumaan bishaan uummata bookeetiif ni seenanii uummata hin caaleef karaa ni tola. Kallattumaan uummata keenya ispaaltiin bakka hundee dhaqaa fi manni barumsaa rakkoolee jirtu furamti. Hardiin ni deebiti. Rakkoon daangaadhaa dhaabbatti. Gaafii tana wal gaafachuu barbaachisaadha jechuudha. Waan waliin qabanne namni mataan fayyaa qabu tokko waan waliin qabanne waan walitti hin dhiyaanne ajanduma godhatee deemeenii waan biraa jala dho'isuudha jecha ka deemu yoo taate malee akkamitti maqaan Harargee jedhamu maqaan Harargeedhaan yaamuun rakkoo uummata Harargee kanaaf bu'uura akkamitti taati akkamitti immoo madda furmaataa ta'uu dandeessi waan jiru isin gaafachuu barbaada. Gaafii tana hundi keessanuu akka beekanitti itti yaadaadha waan miidiyaa hawaasaa deemu jiru ni agartanii namoota sanis yoo harkannee yaamnee akkamitti gartee rakkoon tun akka maqaan kun rakkoo ta'e akkamitti akka ta'uu danda'e yoo maqaa kana jijjiiranne immoo akkamitti furmaata ta'uu akka danda'u gosummaa fi waa'ee jaarmayaa fi waa'ee adda addaati. Waan kana keessaa takka ijoo taatee dhiyeenya kana ajandaa taatee namni itti gartee ajandaa waliin deemu jiru maqaa Harargee jiru kana. Maqaan Harargee jiru kun seeneffamni isaa akkaataan dhufaatii isaa maqaa alagaan nuu kanne immoo maqaa dhufaatiin isaa Oromoo Harargeetii wajjin wal qabatu. Maqaan kun maqaa sirna alagaati immoo maqaa sirna abbaa lafaatii keenyaati. Waan jirutti yaadni adda addaa ka'ee Facebook irraa fi TikTok irratti deemu jira. Yaada kana walitti firoomsuudha immoo yaada kana lamaan keessaa dhimbiibanii qabatama seeraatii wajjin dhugaa as baasuudha. Waan jiruttis ajandaa kaafnee jira jechuudha. Namoota dhimma kana kaasanii maqaa kana jijjiiruu irratti haasawaa jiranis dhiyeeffannee TikTok irrattis wajjin haasawaa turre Eeddaa Algaddaas wajjin haasawaa jira. Rakkoon uummata keenyaa maqaadha moo rakkoo biraatii qabataman jirtu jennee akka maqaan ta'in ifaayeffannamuutu argee jira jechuudha kana. Rakkoon uummata kanaa gaafii isin gaafanne tana rakkoon uummata kanaa maqaa kana moo maqaa miti inni waan isin gaafannetti aansinee maqaa akkan tahin namni hundinuu qabatamaan beekuu danda'a jechuudha. Maqaa yoo jijjiirree sababa maqaa jijjiirre qofaa wanti nu jijjiiramtu takka illee ni jirtu jechuudha. Hojiitti hajamti walitti akka jijjiiruudhaaf qabatamaan ilmaan keenya barumsa sirna qabu akka baratanii bakka guddaa gaaniif mana barumsaa sirna barumsaa irratti maatiin dhalattoonni uummanni keenya mootummaan qaamni hundinuu walii qindaa'ee dalaguu barbaachisaa jechuudha. Misoomaan akka biyyi takka guddattuuf uummanni keenya akka gartee diinagdeedhaan socho'ee bakka takka irraa bakka takka guddatuuf qindoominni keenya gargaarsi deeggarsi nuti qaamni adda addaa goonuuf murteessaadha jechuudha. Teknooloojiidhaan deeggaramu wajjin taate gama hundaanuu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka fayyaadhaa, kanneen akka mana yaalaa, kanneen akka bishaan dhugaatii, teknooloojiidhaan guddachuu wantoonni barbaachisan hundi uummata keenya bira gahuudhaaf
nuti tokkoomnee qindoomnee deemuu qabna jechuudha. Uummata rakkoon teenya osoo nuti tokko taanee jirruutu osoo akka ammaa kanan ta'in osoo gosaa waliin qoodin osoo gandaa waliin qoodin osoo onaa waliin qoodin osoo yaada adda addaatiin kararaan bahin wajji taanee sirna dabranii irratti yeroo qabsaa turrettu hanga ammaatti deemaa turre kana keessattuu rakkoon teenya hin furamin rakkoon teenya nurra guddattee nutti ulfaattee lafaan nu geessee jirtu kana yeroo ammaan tan dhufnee gosaan wal jaarree onaan wal jaarree godinaan wal jaarree maqaa jijjiirrachuudhaan ajandaa xiqqaa kana ajandaa godhannee kanaan wal qoonnee adda wal babaafne maaltu nuuf hiiqa akkami rakkootan furachuu dandeenya waan jiru yaaduu qabna jechuudha. Kanaaf rakkoo teenya tokko taaneetu jabaannee furachuu nutti ulfaattee akkamitti adda facaanee furachuu dandeenya. Obboleeyyan kiyya yaada namni hundinuu maqaan gaafa gartee mataan kee jabaatee feetu maqaa jijjiiratta feetu waan fete jijjiiratta. Maqaa kana jijjiiruu fi kanaa miti. Dhugumaan rakkoon jirtu maqaa keessa kan jirre namuutu ni beeka namuu ni agarra. Ammoo maqaan kun akkamitti kan dhufee as gee kajuu qabiyyee gartee ilaalcha galmeelee seenaa keessaa barbaannee as baafnee maqaan kun maqaa Oromooti moo maqaa Oromooti waan jiru irra ga'uu dandeenya jechuudha namni hundinuu. Inni hawaa maqaan kun Oromootu haa ta'u Oromaas haa ta'u wanni maqaadhaan ammaan tan dhiibbaa argatu jirtu maaltu jira. An maqaan kiyya Aadami maqaa kiyya kana Aadam kun lallaaffatee jira jabeessuudhaaf addaan godhuu qabnaa jettee maqaa kiyya kana yoo addaamin irraa jijjiirte maaltu jijjiirama yoo nan jijjiiramin yoo hojii jijjiiramin. Kanaaf wanni guddaan maqaadhaa miti mataadhaa. Mataarratti haa xiyyeeffannu, uummata jabeessuutti haa xiyyeeffannu, dargaggoota ijaaruutti haa xiyyeeffannu, uummata goona ijaaru, dargaggoota, shamarran, manguddoota, hayyoota, ogeeyyoota adda addaa walitti ijaarree uummanni kun akka uummata isaaniitiin isin haa goonu. Miidiyaa hawaasaa irratti akka nama isaanii barsiisan haa goonu. Namuu waan danda'u haa wal barsiisu. Ogeessi ogummaa qabu haa wal barsiisu. Namoota biyya adda addaatti godaananii hojii humnaa hojjetan, hojii ogummaa hojjetan kana ogummaadhaan haa cibsinu. Ogummaan cimuu qaba namni. Kaffaltiin nama ogummaan cimeetii fi nama ganaa ogummaa baratu wal qixaa miti. Biyya hundattuu mee teknooloojii fayyadamu ijoolleen teenya daa'imman keenya koompitara teknooloojii fayyadamu hangam takka faastiidha. Mee ni qabanii koompitara sanoo yeroo ammaa kanatti sadarkaa Oromiyaatti ijoolleen elementarii jirtu manni barumsaa kitaaba haardikooppiidhaan kan nu dhiisee jira. Kitaaba ijoolleen telegiraama irratti barbaasanii fi telegiraama gubbaa dubbifti. Ijoollee tanaaf intarneetni firii ni argama. Moobaayilii harkaa ni qabanii daataa ni qabanii ijoolleen tun akkamitti dubbisti. Wanni kun haa nu yaachisu. Yoo walitti buunee namni hundinuu waan gartee waan biraatti naasuu kana bilbila tokko barataa tokko bituu dandeenye namni kunis barataa tokkoof gartee intarneeta naquu danda'e haardii godhuu danda'e yoo akkasitti waliin goone maal isin fakkaata wanni silaa godhuu qabnu ijoon kana dhiibnee nuti waa'ee maqaa irratti deemu jira jechuudha. Mee maqaatti dhiisaa maqaa kana dhaloonni dhufu dhaloonni ammaa kana jirus wal maratee tokko ta'ee jijjiiruu laaftuudha maqaan. Kanaaf mee tokko taaneetu gamtaadhaan uummataan waan fayyadu haa dalagnu. Dubartoonni keenya akkaataa ilmaan guddisan irratti haala sooshaal miidiyaan kun dhiibbaa akkam fedhu akkamiin barsiifna namoonni hubannoo qaban. Ilmaan keenya biyya adda addaa keessa jiran akkaataa aadaa isaanii, amantii isaanii, eenyummaa isaanii baranii akka guddatan akkamiin goonu. Teknooloojii fayyadamnee namoonni gurguddaan seenaa beekan aadaa fi hooda beekan guddisa ilmaanii Oromoon akkamitti ilmaan guddifatan waan jirutti xiyyeeffatanii yoo barumsa nu kennan maaltu rakkoo bakka arrabaa fi waan adda addaa irratti ajandaa godhatanii gartee safuu cabsuu irratti xiyyeeffannoo jechuudha. Yoo aadaa fuudhaa fi heeruma wal barsiifnee hoo aadaa teenya yoo gartee akkaataa itti addunyaan biizinasaan guddatte wal barsiifnee hoo walitti hidhatanii zamanni kun zamana gartee addunyaan globalizeeshinii keessatti jechuudha. Kanaaf waa hunda roga hundaan akkaataa itti furmaata fiduu dandeenyu irratti haa wal mareennu tokko haa taanu malee wal bubuufnee wal shokkuumnee obboleessa kee yaada siin faallaa qabu jecha jibbitee kasi bira taa'u kana shakkitee kun gosoota nettee bira dubbachuu dhiiftee kabiraa barbaaddattee akkamitti deemte. Bilbila osoo haasa'u jirtu inni kun gosoota naannoo dhageettee ragatti qeeffatee dubbachuu dandeenyaan badii jirte jechuudha. Sababni obboleessa kee kasi bira jiru irratti qeeffatu maaltu jira dhageessuu qabda. Wanni akkanatti gartee deemnu kun waan faayidaa qabu miti jechuudha. Jarmanitti Awurooppaa tana guutuu yaa'ii dila sana walii dhalee gartee waraana addunyaa tokko paalamaa kana wanni uumee gartee gargariin guddoon taate naashinaalizimii Jarmanii waggaa gartee ol seenaa kaasu. Naashinaalizimii jechuun gosa takkaatu nuti uummanni Jarman kun uummata biraa ni caallaa. Namni tokko nama biraa caallaa jechuu eegalaan uummata san akka gartee namaatti lakkaa'u akka biraatti lakkaawa gaxaantiin lakkaawa miidhaa hundarreeftutti tattaafata jechuudha. Yeroo kana sunis faccisuu akka haa asirratti walii bu'isi dhufa lubbuu namaa qabeenya qaama namaa biyya namaa seenaa namaa waa hunda namaa irratti miidhaa dhufa jechuudha. Kanaaf jechoota dubbannu miidiyaa irratti haasofnu jechoota safuu tuqu jechoota nama tuqu jechoota qaanyii jechoota hegeree dhaloonni itti qaanfatu akka hin jenne jechuudha. Namoota yaadaan wal dhabnee waliif finnee yaada isaanii irraa baafnee yaadaan mormnee yaadaan deeggaruudha. Yoo akkasii yaadaan hojii deemuu dadhabnee akkamiin fuuldura deemuu dandeenya? Namoonni yaada adda addaa qabnu kun
addunyaa yaada adda addaatiin bal'attee garuu yaada san walii hubatanii wajji mari'atanii wajjiin wal dhageeffatanii waliin deeman nuti yoo rakkoon teenya maali yoo tiktookaree waliin dhufan namni lama wal lolee girgiriin buutee arrabaan hanga gartee arraba meeqa fidanii adda ba'an kun ta'uu qaba jechuudha. Nuti ummata bayyanataa ummanni keenya ummata roga aartiitiin roga aadaatiin roga meemmaayis waa hundaan guutamee jiru aadaa teenya jechuudha. Ilmaan sheekoo oduu durii itti himaa meemmaasatti himaa tapha keessatti siyaasa barsiisaa tapha ijoollee keessatti siyaasa barsiisaa akkamitti kan injifate biyya isaa akka fudhatu namni mo'ame immoo biyya akkamitti akka dhabu itti himaa sheekoodhaan sangoota sadeen bifa adda addaa qaban fakkeessanii akkaataa itti gartee namoonni wajji jiran kun obboleessii jabeeffachuu baate yoo isaan wal laaffisan diinni adda baasee akka itti nyaatu barsiisan nuti eessa jirra waan dhaloota sanitti dhaloonni ammaan tanaa kunoo akkamiin waan kana wallaalle sangoota sadii diimaan baanu burree ofaan nyaadhaa jeenii burree nyaatee adiin baanu diimaa ofaan nyaadhaa jeenii hoggaa bineensa adda adda nyaatu waan sawwani nu himanii maal isin fakkaatte faayaa fi boonaa fi akkuma himnuu fi waarraa baradhaadha tokkummaa baradhaadha akka irraa waa barataniif wanni nu himaniif kanaaf waan san irraa namni waa barachuu qaba dhaloota ammaan tana jiruuf illee waan akkanaa himuu qabna barsiisuu qabna akka itti dhaloonni wal barsiisu akka itti dhaloonni hegereesaa bareedduu jaalatu tartiiba kaayuu qabna jechuudha. Raga hundaan gumaacha goone kanaaf waan seenaadhaa barannee qorannee seenaa teenya keessa dabni yoo jiraate daba sirreessaa deemuu wal barsiisaa deemuu wal hubachiisaa oobsan namni seenaa dabartee jechuun waloluu hin qabu. Seenaa ragaa dhiyeeffatee kunis ragaa dhiyeeffatee ragaa dhiyeeffatee wal dura qabatanii ragaan kun kamtu irra madaalawaadha jettanii wal dura qabatanii ilaaltanii deemudha. Waan nu dalagne miti seenaan waan dabarte waan nu dura dalagamte. Nuti ammoo dirqamni irra jiru ammaan tana seenaa sana akkamitti hubannee dhaloota dabarsina waan jiru. Seenaa sana jecha yoo moollolle immoo nuutu dhaloota gartee seenaa dalaguun beekna dhaloota seenaa jecha wal lolu dhaloota seenaarra wal nyaatu ta'a. Kanaaf dhaloota seenaarra wal nyaatu osoo hin ta'in dhaloota seenaa hubatee seenaa dalagee dhaloota seenaa dabarsu haa ta'an. Kanaan isin jaa har'aaf asuma gabaabsina fuulduratti immoo namoota ogummaa qaban seenaa irrattis ogummaa qaban ni dhiyeessina fuuldura waa'ee gartee gosummaa fi jaarmiyaa gorsaatii fi waan adda ta'an hunda wal qabsiifnee jala buunee dhiyeessina har'aaf hedduu walatamaa isin jenna.